Damat adalah akhirnya mah. Ashama harkifuun akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naata walloo jirtu bagarra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha hordoftoota kee qaqqaalii kan deemaatti jiru jechuudha ajandaan amma social media kan ta'e ajandaa social media kana ta'e kan deemaatti jiru waan akka nama rifachiisu waan akka nama ajaa'ibu obboleeyyan keenya gara suudii gara kamis keessa jiran gocha suukenneessaa gocha intaane gocha jechuudha Oromoon walirratti dalaguun hin malle kan walirratti dalaganiiti waan intaane jechuudha wal kafalsiisaniiti akka kanatti kuno shamarran teenya dubara teenya jechuudha bileetii namni wajjin dhalate akkasuma bileessa namni wajjin dhalate hundinuu bileeyyan ni qabna bileessa ni qabna jechuudha kanaaf gara jibummaan hagana ga'u an takka argee hin beeku fi kiyyaa fi viidiyoo kana har'a isiniif waraabeetiin jira akkasuma immoo viidiyoo kana irratti illee isinillee akka yaada kennataniidhaa fi isinii qabeetee dhufe viidiyoo kun jechuudha gara kamis keessatti kan akkana ta'edha akkasuma immoo maqaa isaanii viidiyoo kana obsan eeggadhaan namoonni oromummaa isin quuqe akkasuma immoo namummaa isin quuqe nami akkana ta'uun isin quuqa jechuudha viidiyoo kana share godhe akka nama hedduu bira ga'u jechuudha akkasuma immoo namni isaadhaa yoo jechuudha hin dhagahin namni isaadhaa akka tasaa yoo hin dhagahin jechuudha haadha gooti akkasuma immoo nami inni jalaa qabame bileessi mucaa tanaadha akkasuma immoo warroonni jechuudha nama akkatti tumame kanaadha isaan bira haa ga'uuti akka isaan bira ga'uuf share godhi biyya isaanii ijoollee biyya isaanii akkasuma immoo ganda isaanii maqaa isaanii suuraalee isaanii qabadda isinii dhufeetiin jira viidiyoo kana keessatti ni agartu obsaan eeggadhaa isiniin jedha hordoftoota kee kabajamoo asirratti jechuudha bileeyyan keessan warroonni biyya jirtan biyya adda addaa keessa jirtan warra gaara keessa jiran jechuudha wal beektan mookam wal qunnamtan mookam bilbilaan kanaafuu waan hin taane Oromoo irratti hin dalaginaa jedhaanii kun dhaamsa kooti bileeyyan keessanitti himadha mee viidiyoo kana waliin haa laaluuti gocha suukanneessaa laaluun illee kan nama jibbisiisu akkasuma immoo kan nama gaddisiisu akka malee ويا ربي كي جلو جرجنا ربي فرماتا سيف حافظو أكسو مو أبا فدتي وان فدتي جتونا نمني جتونا نما سامي نمالي أكسو مو جندان دبين برا مال جداني جتونا نما شير نرتي كده فيديو كان جتونا مال جداني فيديو كوني مي أكمي جدي ورا اتداعتو جد غافناني gara kamis kana jechuudha gaafannani viidiyoon kun jechuudha dura waliin dalaguutti turanii akkasuma immoo waliin dalaguutti turanii tawakkalatama qabanii akkas godhanii nama isaadha nama dura waliin dalagatu turan sanii riyaala kuma 30 akkas jenne kuma dhibba sadii moo akkas jedhan jechuudha kana qabateetii badee walii jechuudha nama saate kan akkatti qabanii tumanii jiran jechuudha nama miliyoona qabateetii haa batuuti nami miskiinni harki qulqulluu maal balleesse jechuudha waan balleesse hin qabu inni kun maaliif tumamu kan akkatti tumamu maaliif tumamu namummaa isin quuqu akkasuma immoo ijoolleen jechuudha waraana taatanii gaara jirtan sun jechuudha waan hin taane Oromoo irratti dalagaatti jirtan yoo dhiira taatan achi deemtanii karaa fiifaa deemtanii karaa jiizaan kana deemtanii ummata hin qabdanii amaara jira ka biyyatti nu fixuu jiru sun asuma beetuma rasaasa bitateetuma isin fixa jechuudha yoo dhiira taatan achi deemtanii hin loltanii tigiree jira tigiree achi deemtanii hin loltanii ijoollee miskiina tawakkalataadhaan maal jettaniin akkasuma immoo bifa hin taaneedhaan maaliif akkasi tumtanii yoo maaliif social media irratti gallakkiftan maaliif hin gadi lakkiftan social media irratti maaliif waraabtan akkas goona jechuudha moo dhiirummaan keenya kana jechuudha moo mee maali kun bar dhiirummaa miti yabbileeyyan kan kee akkasuma immoo warra keessa namni fuunyaan qabalaal boquu qabeetii amma jechuudha mootummaa kennuu danda'an jechuudha warroogni jechuudha ijoolleen as keessa jirtu ijoollee wallootii fi ijoollee harargeeti dhugaa dubbatanii jaalalti hin baddu walloonis jechuudha gochi hin taane dalagaati jirti akkasuma harka keessan walloon kanaan hin beekamtu turte harka keessan hin xureessinaa isin jedha eeggadha maal ajaa'iba kun gudiin kun maaliif akkana gootan nama ilma namaa maaf akka gootan
shamaraa wajjin hin dhalanne mee ilaala mee kan sin ajaa'ibu kunoo harka hedduu duubatti hidhanii isalleen harka duubatti hidhanii kuni nama kunoo laa kuni nama laa viidiyoo jechuudha xiqqoo gurraacheeti jira akkasuma kun rasaasa qabatee irra dhaabbateeti jira jechuudha kun rasaasa qabatee irra dhaabbatee rasaasa nama sadiitu qabateeti jira jechuudha ijoollee walloo akkasuma irra baay'ee ijoollee hasaboot gara Harargee lixaadha gara eessatti isiniif hima maqaa takka takkaadhaan isinima biyya isaaniitillee isiniif hima ganda isaaniitillee isiniif hima suuraa isaaniitillee ni agartanii obsa godha laayik godha hin irraanfatina nagalee isiniin hin irraanfanne Oromoo ko baga nagaan dhuftan isin jecha har'a jechuudha wallahi viidiyoo kana argee akkaan jechuudha akkaan jechuudha gadda guddana dhagahame nami akkamiin akkana wal godha jechuudha mee viidiyoo itti beeksisni bana Hayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni ijoollee akkana godhaadha. Sagalee shirna irratti godhame jechuudha. Nama sagalee kana irratti erge akkasuma ijoollee turi ijoollee kun ijoollee mucaawwallooti akkasuma ijoollee gara Harargee lixaadhaa gara aanaa eessaati mee irra dheessin agarsiisuuti. Kunoo ganda Harargee lixaa ganda Daaruu ganda Daaruu lubu ganda Daaruu luba mookam jedhesi obsaan eeggadha ganda isaanii nagahaan isiniif hima mee sagalee tana dhaggeeffannetti walitti haa deemnuti sagalee tana dhaggeeffanne sagalee tana gwa dhaggeeffatan nagaan Hayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni ijoollee akkana godhaadhaa jiran kun kan uleedhaan achitti fuudhee tumaadhaa jiru. Kan uleedhaan tumaatii jiru kan uleedhaan cafaqaatii jiru jechuudha kan tumaatii jiru kun maqaa isaaniitiif iddoo dhaloota isaaniitiif suuraa isaanii isinii maxxanseetiin jira ilaa gandaa jechuudha. Eewwa. Kan uleedhaan maqaa isaaniitii suuraa ajjeesaadhaa jiru. Boonsaa Harargee lixaa Daaroo Labu magaalaa Miicataati. Daaroo Labu. Arabiyyeen Walloo magaalaa Miicataa Daaroo Labu ijoollee kana bichaadha akkasuma Arabiyyee Walloo ganda Odaa Diimaadhaati. Haxaayyee ulaa manatti ganda mataa horaa Odaa Diimaa yoo barbaachisaa taate hamichiyyoo gola gaantiraadhaatii fuudhee sossobee bakka san geesse kakoobiyaa birraa qabu kana ka sossobee gola gaantiraatii geesse Zakariyaa Ahmad Harargee lixaa kan mucaa fuudhee achi geesse isa jechuudha Harargee lixaadha. Daaroo Labu inninis magaalaa Miicataati. Geessini magaalaa Miicataati ijoollee Miicataati kan akkana godhaati jechuudha. Harargee lixaa Daaroo Labu magaalaa Miicataati. Laal ijoollee Daaroo Labu ganda tokko Harargee bahaa magaalaa Calanqooti. Suuraa isaaniitiif iddoo dhaloota isaanii guutuu isinii maxxanse kawallootii silaa. Hordoftoota kee kabajamoo asirratti jechuudha. Kawalloo kunoo kana kawalloo namticha kunoo kana namni yoo biyyattan yoo jiraate jechuudha. Kawalloodha nama kunoo kana akkasuma kan uummata akkana godhaatee jiru ijoollee tana jechuudha. Akkasuma ijoolleen tunilleen immoo nami biraadhaa yoo isaan miidhee jiraate maalifiin ijoollee miskiina irratti harka qulqulluu irratti maalifiin haaloo ba'an maaliif haaloo ba'uu danda'an yoo dhiiratan Tigiree ofirraa lolanii Amaara hin lolanii irraa hin awwaalatanii maal jedhanii jechuudha maal jedhanii isaan miskiina kana mee maal jedhanii maal balleesse miskiinni mee nama ajaa'ibu dhiiroo. Akkasuma ijoollee tana jechuudha namoonni biyyattan bakka jirtanitti jechuudha warra gaara jirtanillee tarkaaffii irra fudhadhaadha akkasuma tarkaaffii irra fudhattanii uummata miskiina ta'uu akkalataa deemu akkana hin godhinaa jedhanii kun dhaamsa koote jechuudha. Gaara haa taani laakiin gaara taanii hoo maalifiin waan hin taane dalagan Oromoo irratti maaliif waan hin taane dalagan maal akkatuma nama. Harargeetii silaa gandatti isinii maxxanseetiin jira. Tarkaanfii itti aantummoo fudhataa jirraa. Waraanni gaara kana tattaa'u warri gaara jirtan jechuudha yoo itti rarraasee haadhaan badhaasee tahuu baattan dhayitanii ijoollee san baraaruudha mujrimoota kana harka waraabiyyi miila lama harka warri achi jirtan dhageessaniimi egaa asirratti jechuudha
viidiyoon haraadhaa qabadee isinii dhufe waa'ee ajandaa isaanii irratti jechuudha. Waan intaane ummata keenya irratti hin dalaginaa seenaan jechuudha. Inni duutanii gaaruma san keessatti duutanii seenaan akkasumas teessee akkasuma immoo isinillee jechuudha. Waan intaane jechuun maqaa dhahamtanii jibbamuu irra jechuudha. Harka qulqulluu keessaniin dalagattanii gara manaadhaa deebi'uutu irra caala jechuudha. Kanaafuu jechuudha Oromoo kun viidiyoo kana jechuudha nami argitan sheer godha. Warra isaanii bira akkasuma immoo warrootan nama akkas godhan jechuudha. Warri isaanii nami mucaan akkas jalaatee mucaan jechuudha nama lamaa kun shamaraa fi dhiira jechuudha. Kan akkasii tumamaatee jiru warri isaanii haa arguuti. Viidiyoo kana sheer waliif godha. Warri isaanii kun yeroo bira gahe jechuudha. Ijoollee ganda Harargee lixaadhaa tana jechuudha. Ganda takkaa laala ganda takkaa ganda ijoollee micataati jechuudha. Ijoollee sanilleen irra dhaqanii jechuudha. Warra isaanii irra dhaqanii warra isaanii yeroo qaban ijoollee sunilleen akkasanitti ni sorrootti achi booda namalleen gadi lakkisan jechuudha isaanillee. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana sheer godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana jechuudha waan na waliin turtaniif guddaa galatooma. Haga viidiyoo biraatti